Kodama lakia magala ererto erere tese ngongomene gansi jalle jallo kofa murotni Kodama lakia magala si jalle dabona si jipanda dabe atis dalle ormani si mandabe Kodama nawar karara lakia magale wale tharmale akail manhada wale kalomale magale Kodama lakia magala hindera tamale shampokoni dalu hima himeri Karua magan, otu ya magana. Sifu beto. Karoko magan, kumi abareda. Fahan bagan. Bate biya paretoma magalati bate biya parentoma ane bifa fidalota nanga fisi homa ane bifa fidalota nanga fisi homa ane olba tulleraya ane gati warawayo olba tulleraya ane gati warawayo una kabe faketi ane silikin sudayo akabe faketi ane silikin sudayo ane kojongara jala ane kararongka bani ane kojongara jala ane kararongka bani ane silikin santre ane simalenka bani ane silikin santre ane simalenka bani ane garfa gora bahe ane tidaga dilala ane garfa gora bahe ane tidaga dilala ane pinyan basufi ane jalan likhe bala ane pinyan basufi ane jalan likhe Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment takka lama jennee sakandiin daqiiqaan sa'aan ammoo guyyoota lakkoofte naannoonee arra guyyaa sanbataa keenya jirra. Sanbata jechuun guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa bashannanaa keessattuu guyyaa shaqii fi sanbataa isin biraan geenye jechuudha. Birraa barii kottu wajjin taphannaa baala bakkanni isaa ibiraafannaa wayii. Osoon barbaannu maaliif wallabnaa jaalatti aannanii wajjin uunannaa wayii. Birraa barii kottu wajjin taphannaa baala bakkanni isaa ibiraafannaa wayii. Osoon barbaannu maaliif wallabnaa jaalatti aannanii wajjin uunannaa wayii. Birraa yoo baari'uu. Bubbe yo bubbesu garaan na booraa anna man dubbesu. Gangaluun maabsaa lagni guutaan tolu gaafa birraa barii garaan ciiseen bulu. Yaa hayyee si uumera bifaan hundarra caalchisee. Yaa hayyee nawwinti yaasuma bareeda kaamisee wayi. Yaa hayyee. Damadamutia laki kunato
Dammaadhaa mutiyaa lakkii shanaan jettu. Dammaadhaa mutiyaa lakkii kuulatoo. Dammaadhaa mutiyaa lakkii shanaan jettu. Shekhi fi sanbataa qabannee fashii jennee akka nu agartan kanatti kutaalee 11 Oromiyaa keessa naannawaa turuun keenya ni yaadatama. Akkuma gaa torbaan dabree kutaalee Oromiyaa 11 keessa lafa Arsii, Sikkoo fi Mandoo keessa naannolee wantoota garaagaraa isin daawwachiifne akkasuma waan hin beekne walirraa barree irraanfannee ammoo wal yaadachiisaa turretti arraan tana faraqaan nu naanneessitee gara kaabaa deemnee jira. Kaaba kanatti maaltu argama? Uummata jeenaa, uummata hayyuu, bakka bareedinni irraa maddu, bakka ajaa'ibaa tokko deemnee jira. Egaa akkuma nu ilaaltan kana fashii jennee uffata keenya hoogis ilaaltan arraan tana guutummaatu nurraa urgaa. Eessa jirra? Walloo jaamee ogdek. Magal walloo kalloo mudhii sonsaa miidhagasii beekamiin ibsaa miidhagasii. Oftee takkaan qabdu maahumaa uumaan badhaafamte guutuun namaa. Ilmaa barqitu har'aan tana walloo katti jirra. Walloon gaa akkuma beekamu gootummaa isaaniitiin beekamanii akkasuma lafa babbareedonni hedduun irraa mul'atan. Gootonni Oromiyaa fi sadarkaa biyyatti wareegama guddaa kafalan biyya Oromiyaadhaaf dallaa taatee diina irraa ittisaa jirtu. Kutaa Oromiyaa bareedduu lafa miidhagduu walloo keessa jirra. Sagantaan keenya Shekii fi Sanbataa irraan tana wantoota walloo fi uummata walloo keessa jiraatan Oromoota wallootiin wal qabatan garaagaraa qabatee kan isin barsiisaa isin bashannansiisaa hanga dhumaa sagantaa kanatti waliin turtan waan hedduu tokkaan fashion waliin jettanii gara tokko illee deemna. Egaan akkuma beekamu akkuma jalqabaa sirboota adda addaatiin seennee agarsiisa aadaa wallootiin seennee akkasitti immoo kan nu miidhagse jechuudha. Akkasuma nuti fuuldura keessan teenyu sagantaa kana akka nuti hojjennu kan nu godhe uffata aadaa Oromoo Walloo kan ispoonsara nuuf godhe mana uffata aadaa haadha caayaa yookaan weellistuu Gaaddisee Shamsaddiinidha jechuudha. Weellistuu Gaaddisee Shamsaddiin uffannaa aadaa Oromoo kutaa 11 bifa barbaadaniin diizaayin gootee isiniif hojjettee isiniif kennuu ni dandeesse jechuudha. Kanaaf karaa lakkoofsa armaan gadii kanaan haloo jedhaa waan barbaadan ajajachuu ni dandeessu. Ispoonsarri keenya kan jalqaba mana uffannaa aadaa haadha caayaati. Egaan akkuma sagantaa keenya kanaan dura jalqabnu bunaan jalqabna bunni qophaa'eeti jira jechuudha. Buna dhugnee gara sagantaa keenya idileetti dabarfannaa jechuudha. Maal fakkaanna walirraa duraanu beekan walirraa nu fageessitan malee akkanatti shaashambaa jennee asirratti isin bohaarsuuf akkasumattis waan beeknus kan beeknis wal yaadachiisaa waliin bashannanaa Oromoota gartuu wal yaadachiisuu jira malee namni eenyummaa fi aadaa fi bakkoota fi hin beekne hin jiru kan beekne immoo kan dhageen beekne waan takka takka wal dhageessisuuf walirraa hubachuuf bakka kanatti proogiraama akkanaa qopheessine. Hundaafuu buna caaltuutti isin eeggannaa buna irratti akkuma dhugatti hedduu takka Gaaddisee Shamsaddiin akka ajaa'iba nu bareechite. Egaa nuti har'aan sana kutaa Walloo jirra. Walloon gootummaan beekamti. San hunda gadi fageenyaan ammoo buna kana booda itti deebina. Hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofaa harta kan deemina. Miidiyaan Forex bakka isin barbaadan hunda laga gaaraa fi badda daree hunda keessanii waan isin barbaaddan waan uummata Oromoo fakkaataa isin madaalaa fi itti bashannantanii itti gammaddan jennee itti amannu isiniif hanga dhumatti nu faana tura. Buna caaltuu dhuyneeti walitti deebina. Bunaa fi nagaan dhabinaa walitti deebina. Hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin tura nagarraa keenya galatooma. Aribunaan jedhii lokooyee midhaagdoo magaalee siifan jiraoole. Aribunaan jedhii lokooyee midhaagdoo magaalee siifan jiraoole. Keessumaa simataa dhagaa'e fageenya rakkee bareedduu nasga'e jaalal namaaf qabdaa dhagaa'e ijaan si ilaaluuf sanyii koo as ga'e qalbii namaa fuudhaa
kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment walloo jirra erga isiniin jenne walloo dhayne seenaa isaaniitii fi seenaa qabsaa'ota achi keessaa ilmaan Oromoo walloo gahee guddoo akka Oromiyaa fi Oromootti qaban san keessaa wanti nuti osoonii fi hin xuyne yookaan hin kaasne irra hin darbine tokko kan jiru yoo jiraate wantoota anammaan tanii isinitti himuu deemu kan qalbiidhaan nafaana bu'a. Seenaa Itoophiyaa keessatti Oromoo walloo Absiiniyaa bulchee jira. Oromoo walloo keessaa injifannoo fi maqaan isaanii kan awwaalame hedduudha. Isaan keessaa muraasa Sheek Tolaa Balaay Zallaqaa, Abbaa Jabanoo, Abbaa Marsee, Hasan Rashidee, Abbaa Guangul, Hasan Ammee, Muhammad Maki, Muhammad Ali, Lij Iyyasuu, Gugsaa Walee, Ali Gugsaa, Mootittii Warqituu fi Mastawaat fa'a. Dubartoota Oromoo bara Tewoodiroos lammaffaa weeraraaf socho'aa turte. Walloo fi naannoo Gondaritti cimtuu kan turte Warqituudha. Mootittiin Warqituu Oromoo Walloo ilma siitii fi qomoo ishii mootii Tewoodiroos lammaffaatiin saamamte. Walakkeessa 1868 keessa Oromootni walloo olaantummaan mootota kaaba Itoophiyaa har'aa Absiiniyaa durii laaffisuu fi sabboonummaa cimsuun dhamaatii guddarra turan. Mootiin Oromoo Yejjuu fi Warqituun Sheek Jaafar seenaa san keessatti bakka olaanaa qaban ture. Sana keessa ilmi Warqituu Haamideen booji'amee as buuteensaa dhabame. Sababuma kanaan mootii lammaffaa Tewoodiroos Maqdalatti hidhame. Yeroo sana Tewoodiroos injifachuuf Warqituun Minilik lammaffaa fayyadamaa turte. Waraanni Tewoodiroos lammaffaa fi Warqituu jidduu ture gaafa cimu Warqituun ooftee injifachuun buufata waraana Tewoodiroos seente. Haaloo ilma isiitii fi qomoo isii ba'attee jirti. Oromoonni walloo Oromoota Baarentuu keessaa isa tokko. Oromoonni kunneen kaaba Shawaa hanga naannoo Tigraayitti faca'anii jiraatu. Oromoon walloo akkuma Oromoota kaanii horsiisee bulaa fi qonnaan bulaadha. Oromoon walloo daangaa uummata Amaaraa fi uummata Affaar gidduu jiraata. Oromoon walloo naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa ta'uudhaaf afaaniif duudhaa isaaniitiin jiraachuudhaaf gaaffii irra deddeebiidhaan gaafataa turaniin mirkaneeffatanii aadaa duudhaa akkasumas immoo afaan isaaniitiin akka baratanu mirkaneeffatanii jiru. Oromoon walloo bebbeekamoon keessatti akka fakkeenyaatti haa ilaalu. Oromoo walloo Kamisee, Baatii, warra Iluu, warra Baabboo, warra Qaalluu, Raayyaa fi kanneen kana fakkaatan hedduudha. Oromoon walloo akkuma afaan Oromoo dubbatan afaan naannoo biraa yookaan afaan saba biraas ni dubbatu. Inumaa kan afaan Oromoo hin beekne hedduudha. Oromoon walloo namoota Oromoo ta'anii afaan isaanii hin beekneen sadacha jedhanii waamu. Kana jechuun ammoo nama Oromoo ta'ee afaan Oromoo hin beekne jechuudha. Oromoon walloo gosoota hedduu qaba. Isaan keessaas muraasni Daawwee, Baatii, Jiillee, Arxummaa, Qorii fi kanneen kana fakkaatan hedduutu jiru. Egaa walloo keessa jira. Aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoota walloo kan waliin ilaalu ta'a. Aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoota walloo yeroo kaasnu akka fakkeenyatti Jiillee kaasuun ni danda'ama. Jiillee keessatti sirboota aayyooleen yeroo cidhaa sirban addatti jiru. Sirbi haadholeen kunneen sirban sirboota yeroo biraatiin adda. Yeroo ilmi fuudhu misirrichi mana maatii isaatii bahee karaa warra soddaa yeroo imalu dubartoonni yaa abaaboo jedhanii faaruu dhiichisaa taphachaa geggeessu. Yaa hamaamoo bitaan bahii mirgaan nuuf gali jechaa taphachaa dhiichisaa geggeessu. Ilmi yeroo fuudhee karaa maatii isaa yeroo gahu dubartoonni aadaa ittiin simatan tamataa isaanii qabu. Inninis aadaa niitii jechuun beekama. Dubartoonni walitti qabamanii sirbaa qe'ee warratti mushurrittii fardarraa buusanii naatii gubbaa teessisu. Waahilleen misirrichaa gamaa fi gamana ta'anii mushurrittii eegu. Hammasitti haati mushurrichaa deemtee garbuu gingilchaan fiddee qoma mushurrittii irratti neetti. Akkasumattis hiddii garaa micciirranii nuuf tahi jettee mushurrittii eebbisti. Aadaan kun ilmaan hedduu akka argatanii fi ilmaan hedduu akka lakkuun horan hawwudha. Egaa waa'ee walloo yoo haafne waan hedduu haasa'uu dandeenya. San keessaa wantoota garaagaraa haafnee jira. Amma immoo waan dargaggoota walloo adda godhu tokko sirni ittiin bulmaataa akkuma Oromoo hundatti bakka hundaa'uu numa jira. Oromoon gataan bula akkuma beekamu. Addatti ammoo dargaggoonni walloo sirni ittiin bulmaata mataa isaanii qaban. Sirni ittiin bulmaataa kun maqaan abbaa hagaa waan jaamuuni ittiin wal hoogganan. Sirni kuni
sirna ittiin bulmaataa dargaggoonni walloo ittiin beekamanidha. Dargaggoonni walloo keessatti abbaa hagaa ja'aniiti dargaggoo kana keessaa qaroo tokko filatanii isa jalatti bulan jechuudha. Abbaa hagaa jechuun jecha kun jecha lamarraa ijaarame yeroo ta'u abbaa fi haga. Abbaa jechuun nama waan san abbummaan deemuun takkaa'u dargaggoota san hoogganu hoggaa ta'u haga jechuun ammoo seera kan ittiin bulan san. Walumaa galatti abbaa hagaa jechuun nama dargaggoo walitti qabee heeraa fi seera Oromoon walloo dur baafatte jalatti mataa walitti qabee ittiin deemu jechuudha. Caasaa abbaa hagaa jedhamu kanaan dargaggoonni walloo yeroo ammallee kan ittiin bulaa jiran naannawa daawwaa caffaa baatee shanan jiilleetii fi arxummaa akkasuma yejjuu akkasuma baabboo fi yejjuu jiraatan hanga guyyaa irratti sirna kanaan bulaa jiraachuu dargaggoota kanaati kan iyyafanne. Egaa dargaggoota hedduu walloo keessa jiran keessaa abbaa hagaa nama tokko akkamitti filachuun danda'ama jennee yoo ilaallu taate abbaa hagaatiif namni filatamu dargaggeessa qalbii qabeessa nama daangaa biyya isaatiif dhimma nama haqaaf dhaabbatu nama goota tahee fi akkasuma nama walqixxummaa namoota hundatti amanu laalaniiti nama tokko abbaa hagaatiif filatee dargaggoonni if dura kaa jechuudha sirna kana keessatti. Egaa abbaan hagaa kun hojiin isaa hoo maali laata waan jiru yoo ilaallu taate nama daangaa yoo biyya isaa diinni cabsee kaseenu taate jalqaba irratti namni meeshaa isaa fudhatee diina dura dhaabbatu nama abbaa hagaa tahee dargaggoota keessaa filatame kanaadha. Akkasuma namoota biraa kakaasee if duuba hiriirtee ifii dura dhaabbatee diina biyya isaa weeraruu dhufe laphee isaa rasaasaaf kennee nama biyyarraa deebisuu danda'uutu hojiin isaa tokkoffaan jechuudha. Hojiin abbaa hagaa inni lammaffaan ammoo dubri yookaan saadullaan takka akka wallootti hiriyaa dhungoo tokko ol qabaachuu gonkumaa hin dandeessu. Yoo tokko ol qabaatte abbaan hagaa kun jechuun adabbii irra kaa'utu jira. Akkasuma saadullaan takka yookaan dargaggeessi takkaa fi dubartiin takka walitti dhufeenya dhungoorra cehee waan biratti cehu gonkumaa hin danda'an. Kana kan to'atu dargaggoota jiran hunda keessaa jechuudha abbaa hagaa isa jaamu kana. Akkasuma dargaggoonni lama saadullaa yookaan dubara takka irratti yoo wal lolan xiyya walitti ijee wal lolan jarri lamee wal qabatee abbaa hagatti iyyannoo dhiyeeffatu. Abbaan hagaa ammoo walitti qabeeti korra teessisee lameeniif eenyutu saadullaa tanarraa haqa qaba eenyu dura jaalata ishii maa filannoon ishii eenyu waan jedhu jidduu laaleeti isa tokko murteessan jechuudha. Akkasuma dargaggoota walloo keessa jiran jidduutti rakkoon adda addaa yoo mudatte namni tokkos yoo nama biraa miidhe abbaan miidhe sun dhiifama akka gaafatu kan miidhame ammoo gumaa akka argatu abbaan hagaa jidduu taa'eeti murtee haqa qabdu itti dabarse jechuudha. Adabbii sanarra tarkaanfatee rakkoo biraa yoo geessu taate adabbii sanarra caaltu itti dabarsaa jechuudha. Abbaan hagaa walumaa galatti dargaggoota walitti qabeeti caayaa tokko jalatti akkamitti akka gaggeessu nama dargaggoota waliin deemuu danda'u. Kanaafuu dargaggoonni walloo kanarra dhaabbannee gaafa ilaallu gootummaan isaanii laata kanarraa madde ta'a tokkummaa isaan qaban. Abbaa hagaa filatanii isa jalatti hiriiruu kana ta'a laata akkuma beekamu dargaggoonni walloo gootummaadhaan namni isaan caalu jiru laata kana ta'uu danda'a hanga jennutti jechuudha. Aadaan kun aadaa hedduu bareedaatii fi naannawaa birallee osoo kanarraa fakkeenya fudhatanii yookaan akka isaanii kanatti dargaggoonni ijaaramee naannawaa fi diinarraa ittisuu fi wal jidduutti illee hariiroon gaariin namni tokko akka nama biraa miine osoo godhanii waan bareedaa waan jiru osirraa barannaa. Egaa qophiin keenya shirbii sanbataa ammallee akkuma itti fufee jira. Qophii keenyatti fayyachaa akka jirtan shakkii tokko illee hin qabnu garuu waa'ee dubartoota walloo kaasanii waan guddaa tokko kan jalaa nafneetu jira. Dubartiin walloo bareedinni isaanii lafa bareedinni keessaa mattu buqqaa bareedotaa wanni ta'aniif dubartoota yookaan saadullaan babbareedduu wanni achirraa maddaniif tokkoffaa sababni jaamee kan ka'u qayya waan jaamuutu achi jira. Qayya jechuun kun gaa meekaappii gaafa duraaniiti jechuudha. So dubartoonni gaafa duraanii yeroo ammaa dubartoonni tokko babbareedanii gabba'uudhaaf abbaa manaa isaaniitti babbareedanii akka nama mul'atuudhaaf meekaappii dibatan. Duratti ammoo keessattuu dubartoonni kamisee saadulaa jechuun I think dubara xixiqqoodha na fakkaata tiineejara nama umrii gadii ta'e jiru isa gara argatti gashaantii yaangana tiineejara nama umrii xixiqqaa jiru na fakkaata. Wanti qayya ka godhatu ammoo dubartoota moo guutu I think keessattuu namoota bultii ijaarratan. Qayya godhachuun isaan biratti hedduu tokkoffaa namatti ni bareechaa ni urgeessaa dhiirota akka harkisuufis hedduu bareedaadha. Ni jabeessas.
Iya. Qayyee yeroo kaafamu amma yeroo ammaan tanaa kanatti akka naannawa Walloo keessatti hanga ammaan tanaa waan deemamuu fi waan xiyyeeffannaa guddaa hawaasni biyya naannawa sanii kan nuufidha. Bakka fedhe keessa yoo jiraatan biyya fedhe keessa yoo jiraatan waan biraa yoo dhaban waan ittiin aafamu san buuqii jaamti yookaan immoo akka ejersaa baddeessaa jaama ejersaa wajji wal fakkaata garuu irraa hachalleedha wanti sun biyyoota biraa keessatti illee dubartii Walloo cimtuun waan ajaa'iba sitti ta'u bultii qabaannan mana isaanii keessaan dhabdu. Hedduu jabeessa waan kana normaalii yeroo dhalan yeroo heeruman yookaan yeroo dahan yeroo bultii ijaarratan wanna sanii akka aadaa isaanii keessatti hedduu jabeessan dubartiin takka yeroo deesse waan kana yoo hin godhanne hatta abbaan manaa ishiillee ni komata yookaan immoo jabeenya ishii qaama ishii namni yeroo deehetti qaamni nama walirraa jechuun ani deehetillee hin beeku garuu akka hin dhagahetti yeroo deesse qaamni dubartoota walirraa laafu jira waa hedduu jira kanneeniif akka jabeessu akkasumatti hawwannaa dhiira shittoo fayyadamanii amma yeroo kanatti namoonni irra hedduun garuu wanni sun Walloo keessa hin jiru jechuu yoo sun ta'an aadaan irra caalatti isaan jabeessan buqee boolla qotanii boolla mana isaanii keessaa wanni kun hin dhabamu bizee hundi jechuudha. Ragaan kanaa immoo sirba Walloo hedduu keessatti waan daballi fidee saamunaa fi shittoon si bitaa jaa waan daballi fide jechuun saamunaa fi shittoon waan daballi fide wanni duri jiru maal buqii ta'e jaakar dubbite jarratti Walloo keessatti waan kun akkatti boolli ta'e haa mul'atu malee naannoo birallee ni jira inni buqii ulachuudhaan kun fakkeenyaaf Harargee keessattuu naannoo carcar kana baay'inaan beekama ani amma ijoollummaa irraa gaafa dubartiin dakka heerumtu buqii jaaniiti jala qabee wayiitti gaafa ishiin heerumtu warri intalaa jala ergan maal fi beektaa abbaa manaa isheetiif qayyattee urgoottee bareeddee akka meekaappii illee fayyadamee jira. Waan kana ibin qorannoon garaagaraa irratti gaggeeffame yeroo takka qorannoo dhabee jira. Ibin bareedina fuulatiif qulqullina qaama namaatiif illee buqiin akka wanti jiru bifa qorannootiin waan akkasii dubbisee jira. So wanni kuni sadarkaa sanatti jira jechuudha. Amma naannoo waan dhalatu mana nama hundaa keessa boolla jira. Mana deeraa jaanii yookaan haga deeruma mana Oromoo biraachi walumaa galatti namni ciisuu fi keessummaa hin qabneef walli isaa hedduu cimaadha. Achi keessa boolla jira. Bakka hundaa amma gaafa ijoollee hin beekan boolla jira gaafa mana ammaa badaa dhufe malee boolla san irratti torbaanitti ta'us akkasitti namoonni godhatan ammaanii naannoo keenyatti hedduun beekan jechuu barbaade. So garuu wanni kuni Wallootti dhaabbataadha hedduu beekamaadha fi ammaa. Haala. Bakka birallee yoo jiraatillee jechuu barbaade. So wanni kuni dubartoota hedduu akka barbaachisaa ta'ee dhuga dhadhaa dibatanii matatti cak godhataniiti ifiin akka irra baqutti amma nuti dhadhaa dibannee yeroo qaanyifaa yookaan waan namni hundi foolee isaa fokkotaa itti fakkaata garuu dhadhaa dibatanii qaanfuu mataa isaanirra kaanii osoo irra baqu if jala kaanii hanga daqiiqaalee muraasaa takka magaraayanii bakka yoo bicaa kalara bicaa ta'aniiti irraa kaan sa'a sanitti deessee yoo jiraatte dhadhaa marqaa dhadhaa nyaatanii marqa dhadhaa nyaataniiti san booda ni ciisanii yeroo kaanitti namni sun buskuuta bakka silaa namni waan kana godhu isin ibsee irra numaa haalan barnama hawwata jechuudha. Innaa dubartiin deessee takka yookaan heerumte takka yeroo heerumtee nama biraa fakkaattee jabaattee wanta akka naman tahinitti walumaa galatti qayyi waan Oromoota Walloo qofa osoo hin taane uummata hundaaf silaa fayyadu osoo aadaa ta'anii jabeessine uummata Walloo waan kanarratti hedduun dinqisiifadha bakka fedhan irratti jechuudha. Birribisi shaggee birribisi shaggee birribisi shaggee birribisi maalan godha jaalalaan nageessi. Birribisi shaggee birribisi shaggee birribisi shaggee birribisi maalan godha jaalalaan nageessi. Birribisi yookaan misee baatu birribisi maaliif kannaa biitu birribisi waan jaabanni fide birribisi saamunaa fi shittoo birribisi asiin gadi bute birribisi gadiin fagaatini birribisi ansi yaadeen jira birribisi meenarraan turiini birribisi shaggee birribisi shaggee birribisi shaggee birribisi maalan godha jaalalaan nageessi birribisi shaggee birribisi
birribisi shakkee birribisi shakkee birribisi maalan godhaa jalalaan nageesse. Magaaltitti kaannoo kan kamisee gubbaa jaalalli kyamaadha maaf akkas na gubbaa asiin gadi buute gadiin fagaatini ansi yaadeen jira meenarraan turini yoo kamisee baatu maali kan na bittu waan jaabanni fide saamunaaf ishittu sabboontitti Oromoo yaa magaalleetiyya saaddoon keena dhiibe yoo zilaaleen fayyaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya Sheekh Sanbataa akkuma isin gartan kanatti faafashii jennee sagantaa ajaa'ibaa arraan tana lafa bareedunni keessaa burqan lafa gootota lafa Balaayi Zallaqaa Warqitu Lijiyaasuu fi gootonni hedduun keessaa burqanii fi biyya isaaniitii dallawa tahanii lafee isaanii biyyee Oromiyaatiin jaaran hedduu keessaa burqan lafa Walloo ilmaan Warqituu bira deemnee arraan tana bifa isin gartan kanaan faafashii jennee bareednee bifa isin gartan kanaan waan isin beektan isin yaadachiisaa wantoota ammoo isin hin beekne isin barsiisaa hanga ammaa isin waliin turee jira. Egaa sagantaa keenyarraa kanarratti kan akkanatti bareechee ilmaan Warqituu nu fakkeesse gootummaa akka Balaayi Zallaqaa osoo cubbidee. Egaa haala isin nu gartan kanaan akkana bareennee ifnee keessa dheehinee yaadaan akka wantoota garaagaraa isin daawwachiifnuu fi nutulleen itti bashannannu tan nu goote bifa kanatti bareechite keessattuu Saadullaa. Yes. Isaa gideenulleen akkanatti ifee. Malaataa gomullisee. Akkasuma Saadulloota keenya bifa kanaan bareeche akka jirru kanatti akkanatti ifnee akka mul'annu kan nu goote obboleetti teenya Gaaditee Shamsaddiin mana uffata haadha caayaa kan magaalaa Kaayiroo Shaaratuutaa yookaan Tuutaa Street irratti argamu bifa kanaan bareechite faashuma deesmontara keenya yeroo maraatan taate obboleetti teenya Gaaditee Shamsaddiin lakkoofsa jalatti mul'atu kanaan irratti bilbiltanii biyya isin jirtan bakka isin barbaadanitti yeroo isin barbaadanitti diizaayinaan barbaadamu uffata aadaa bifa orjinaala akka gabbu'een Oromoon dur uffataa turte tan godina 11 Oromiyaa keessa bifa isin barbaadanii bifa ammayyaatiin moo bifa akka dursanitti barbaadan akka isin barbaadanitti bakka isin barbaadanii fi yeroo isin barbaadanitti dubba isin biratti godhuudhaaf obboleetti teenya Gaaditee Shamsaddiin hello jaan lakkoofsi ishee ammoo haasitti mul'atu kana. Sagantaan keenya arraan tanaa gaa bifa isin gartan kanaan wantoota hedduu isin barsiisaa akkasuma isin bashannansiisaa akka ture shakkii takka illee hin qabne. Torbaan itti aanu laata godina kan haadheen eessa haa deemu akkuma yeroo maratti ammas fardi keenya fe'amee galaa keenya guduunfannee yaabbannee jira. Garuu godina isin barbaadan deemna. Kutaan itti aansinee torbaan dhufnu qabannee isin dhufnu kutaa kam haa ta'u koomentii irratti nuuf barreessaa. Yaadni isin qophii keenya kanarratti qabdan maali? Maaltu haa irratu maaltu immoo haa dabalamu koomentii irratti nu barreessaa. Qophiin keenya gaa isin bashannansiisaa akka ture shakkii takka illee hin qabnu. Egaa qophii keenya arraan tanaa kanaan goolabnee jira. Torbaan ammoo qophii biraatii fi bifa bareedaa ajaa'iba taheen walitti deebinaati. Torbaan kanaaf nagayaan nuti dha.